Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan yeroo dheeraaf barbaadaa turre messenger setting haaraa gadi nuu dhiisee jira. Baga gammaddan warreen messenger qabdan hundumti keessanuu messenger keessan update godhadhaati. Setting haaraa kana isinillee sirreeffadha. Amma booda messenger keessan irratti waan nama waliin haasoftan messenger keessan isin malee namni tokkolleen akka seenuu hin dandeenye setting haaraa gadi nuu dhiisee jira. Kana jechuun quba keessaniin ashaaraa quba keessaniitiin yoo feetan lakkoofsan messenger keessan qofa qollofatu ni dandeessu. Patternii bilbilaa osoo hin taane messenger qofa mataa isaa qollofatu ni dandeessan. Kana booda abbaa feetanitti bilbila keessa yoo kennitan incitii messenger keessan keessa jiru tokkollee baasu isin saaxiluu hin danda'u. Setting haaraa amma dhufe kanaan wal isin barsiisa. Hamma dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochaan afaana bu'a. Kallatti mankara barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tokkoof yaale messenger keenya akkamitti qollofatuu dandeenya, ashaaraa harka keenyatti yoo feene lakkoofsaan akkamitti qollofatuu dandeenya karaa salphaa ta'een step baay'ee xiqqoo ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana hanga dhumatti yoo daawwattan messenger keessan guutummaan guututti harkatti deeffatuu ni dandeessanii jechuudha. Amma kallatti mankara piroososaa waliin seenna. Dursa gaa hordoftoota kiyya messenger keessan kana keessanii seentuu anammame messenger keessa yeroo tokkoof nan seena. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa messenger keenya gubbaa kanarratti ol deebinee tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya asirra gaawaa baay'eetu jira jechuudha. Messenger waan hanga amma nama waliin haasoftanillee bakka tokkotti ofirraa delete godhuu ni dandeessanii. Isa san immoo karaa viidiyoo itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhiyaadha. Gurgurtaa garagaraa jechuudha gara onlineetiin messenger irratti illee gurguruun ni danda'ama. Sun hundinuu akka keessa jira. Viidiyoo itti aanu keessatti kan isiniif qabadhee dhiyaadhu ta'a. Har'aaf mee kan biraatiin isin argisiisu dhufe waan ta'eef kana isinumatti himee akka gar fuulduratti illee qopheennee eddaniif isinitti hime. Tole hordoftoota kiyya eega inni akka kanaan isiniif bane maal gootanii settingii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa. Duraan dursee messenger keessan update gootanii jechuudha, ni haaromsitanii jechuudha. Bakka kana duraan hin qabu amma fide ni haaromsitanii jechuudha. Ol harkistu jechuudha yeroo akkanatti isinii fide. Haala kanaan yeroo inni isinii fide ol harkistu jechuudha. Jala kanatti gadi buutanii ishee tana argattu jechuudha. Eega jala kanatti gadi buutanii kunoo privacy tajettu tana argattu jechuudha. Ishee tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa hordoftoota kiyya. Asirrallee gaawaa baay'ee jira hordoftoota kiyya, hincitii baay'eetu as keessa jira messenger keessa. Kan isinirraa eegamu channel keenya subscribe gootanii akka nu eeddan qofa jechuudha. Waa baay'ee gara messenger alleetiin isin barsiisa. Namoota fakkeenyaaf akka isaan hin argine barbaadanillee asiin akka itti dhoffattan hedduutu jira. Waan hundaafuu gar fuuldurattiin viidiyoo paartii tokko lama sadi jedhee qabadhee isiniif dhiyaadha. Tole asirratti amma upload bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Eega kanatti inni isiniif dhufe privacy irra eegatuttanii haala kanaan isiniif dhufa upload ka jedhu argattu jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Kun akkuma argitan amma asirratti sanduuqaatu jira. Sanduuqa kanaan amma yoon kan banee samaawii godhu ta'e waan bilbila kiyya ittiin qollofamee lakkoofsallee ta'u patternii bilbila kiyya na gaafataa jechuudha. Yoo ashaaraa kiyyaan qollofillee akkanaan basmaa godhu na gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya. Tole gaa amma bilbila keessan murteessan bilbila keessan yoo isin piin hin qollofattan yeroo inni waan password isin gaafate isin gabaabdumatti waan biraa hin seenaa jechuudha. Qulfima bilbila keessanii itti naxxanii jechuudha. Qulfima fuula bilbila keessanii ittiin qollofatan. Kana wanni jeef namoonni tokko tokko kan dubbisa hin beekne akka sirriitti isiniif galuu je'eeti jechuudha. Maaliif yeroo inni bakka itti lakkoofsa guuttan yookaan basmaa gootan isiniif fide waan biraas passwordii faseetanii akka hin sodaanneef isiniin jedhe. Gabaabdumatti patternii bilbila keessanii itti naxxuu jechuudha. Nama mee nan bana yeroo tokkoo fi yeroo nan irratti cuqaase bilbilli kiyya basmaan cufame waan ta'eef kunoo haaluma isin argitan kanaan jala kanatti basmaa kan kee irra kaayinaan jedha. Kunoo akkuma argitan hordoftoota kiyya kunoo jala kanatti dubbisallee nutti himaa jira jechuudha. Touch the fingerprint nuun jedhaa jira jechuudha. Quba keenya akka irra keenya nu gaafataan quba kiyya irraan kaayaa jechuudha. Kunoo amma sirrii miti irra deebi'ee yaala. Hordoftoota kiyya haala kanaan naaf banamee jira jechuudha. Amma sanduuqni reefu cufaa jiru gurraacha sun naaf banamee jira jechuudha. Amma asirratti filannoo nuuf kennaa jechuudha. Filannoo 4 nuuf kennaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yeroo messenger namaan haasonnee keessaa baane akkasumas messenger keenyallee namni haasa'een hiriyaa keenyatti illee kennee hiriyaan keenya haasa'ee keessaa ba'e daqiiqaa meeqatti akka dafee qollofamuu barbaaddaa jedhee nu gaafataa jechuudha. Asirratti daqiiqaa tokko nuuf kennaa, daqiiqaa 15 nuuf kennaa, sa'aa tokko nuuf kennaa jechuudha.
tole hordoftoota kiyya isin kan barbaadan irra kaattan murteessan isin jechuudha san ani amma fakkeenyaaf ka daqiiqaa tokkorra jira jechuudha daqiiqaa tokko fakkeenyaaf messengeraan haasa'ee messenger namni naaf dawwalee namaan haasa'ee yeroo namni messenger keessaa bahee daqiiqaa tokko guute ni qollofamaa jechuudha yoon bas maan qollofe yookaan ashaaraa harka kiyyaatiin qollofe hamma nan ashaaraa harka kiyyaa quba kiyyaa fideerra kaa'u hin banamu jechuudha yoo bitaan qolloftan bituma sanii malee mirgaan deebee isiniif hin banamu akkasumas namoonni birallee yoo basmaa sanirra kaayan hin banamu jechuudha hanga quba keessan argatutti hin banamu jechuudha lakkoofsan piinii yoo qollofattanillee haaluma saniin hanga isin lakkoofsan itti guuttanitti deebee isiniif hin banamu jechuudha kuni waan baay'ee murteessaadha hincitii keessanillee karaa kanaan eeggatuu ni dandeessan fakkeenyaaf namoonni nama baay'ee faa keessa jiru jechuudha hincitii messenjera keessan namootaan waliif barreessan jechuudha bilbila keessan fakkeenyaaf lafatti dhiistanii yoo kan biraa baatan ta'e ramzii fuulallee namni yoo kan beeku ta'e seene jechuudha waan tokko arguu hin danda'u jechuudha karaa messenjeraatiin sababnis quba keessaniin qolloftan waan ta'eef okay amma isin kan barbaadan irra kaayyatan sa'a tokko jira daqiiqaa 15tu jira akkasumas daqiiqaa tokkotu jira akkuma messenjera keessaa baatanii sakandii takkallee osoo hin guunne akkuma qollofamu yoo kan barbaadan ta'e isa tokkoffaa kanarra kaayyattu jechuudha akkuma argitan amma asirratti kuno isuma tokkoffaa kana jiru kanarra kaayyatanii jechuudha kana jechuun akkuma messenjera keessaa baataniin jechuudha messenjerri keessan ni qollofama jechuudha amma asirra kaayee yoo nam messenjera kana keessaa bahee itti deebi'e qulfii nagaafate yookaan basmaa nagaafate waan an qollofeensan nagaafataa jechuudha mee anamma kama daqiiqaa tokko kanarran kaayaa jechuudha hordoftoota irra kaayetiin keessaa bahee itti deebi'e isin argisiisa irra kaayetiin jira amma daqiiqaa tokkorra jira okay kana adda baafadha sana booda xiyya kana tuttanii gara dudda duubaa irraa deebitu jechuudha nama irraa deebi'een jira jechuudha ani amma messenjera kiyya keessatti deebi'een isin argisiisa amma qollofame moo hin qollofamne ka jiru walumaan ilaalla messenjera bakka messenjera kanarratti yeroo tokkoof nan cuqaasa sana booda kun akkuma argitan hordoftoota kiyya amma argitanii asirratti basmaa nagaafata jechuudha messenjerri kiyya amma tasumaa'uu seenuu hin danda'u hanga nan basmaa sanirra kaa'utti seenuu hin danda'u jechuudha kun amma akkuma keessaa baheen already qollofamee jira jechuudha haala kanaan isinillee qollofattanii messenjera keessan unu amma naaf banamee jira yeroo nan basmaa irra kaa'u haala kanaan jechuudha isinillee messenjera keessan guutummaan guututti harkatti deebifatu ni dandeessu jechuudha kun egaa hordoftoota kiyya waan baay'ee murteessaa fi waan yeroo dheeraa eegaa turre jechuudha fakkeenyaaf aappii fayyadamneeti yeroo duraanii kan qollofatu dandeenyu amma immoo ufuma isaatiin nuuf gadhiise messenjerri namoonni messenjerri keessan kana hin qabne pilaastorii keessan keessa seenatii messenjer jedhaati itti barreessa sana booda jechuudha fuula duratti update isiniin jedha update godhuu ni dandeessan haala saniin haaromfattanii jechuudha namoonni update godhuu hin beennelleen haala saniin messenjera keessan haaromsifatu ni dandeessanii jechuudha hordoftoota kiyya baroomsi irra isiniif qabadhee dhufelleen hordoftoota kiyyaa kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka isin gammachiisu fi akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kan bilaasha isin barsiisaa jiru kana jajjabeessitanii hamilee itti gootanii akka gar fuul durattillee waa baay'ee isiniif fiduuf akka hamilee godhatee waan isin barbaachisu hundarratti isiniif dalagee yaada keessan fudhatee gar fuul duratti waa baay'ee isiniif hojjannuuf hordoftoota kiyya chaanaala keenya kana subscribe gootanii akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabna akkasumas viidiyoon dabalataallee ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'uun dagatina bakka subscribe jedhu tana subscribe gootanii mallattoo notificationii waan akka gurra namaa tana irra kaa'u hin dagatina jechuudha namoonni tokko tokko notification kanaa kan hin beekne jira qastii kanarra tuttanii yeroo subscribe gootan boodan jechuudha kallattiin akka isin bira ga'uuf kun asirratti kan tokkoffaa kanarra kaayattan jechuudha akka mallattoon gurra namaa irra jirtu kanarra kaayatanii jechuudha haala kanaan guyyaa guyyaan baroomsa nu gadhiisnu nu hordofu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya namoonni hanga ammatti viidiyoon keenya isin jala darbelleen mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaasuun viidiyoon baroomsaa baay'ee tos keessa jira wanti isin komentii jalatti na gaafattan hundinuu aan hojjedhee asirra isiniif kaayee jira kana keessaa dhabdan deebi'aa komentii jalatti naaf barreessaa bifa viidiyootiin kan isiniif deebisu ta'a hordoftoota kiyya maarree viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuquu hin dagatina akkasumas yaada qabdanillee komentii jalatti naaf barreessaa hiriyoota keessaniif share godhu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya chaanaala keenya lammaffallee namoonni hin beekne asumaan chaanaalis bakka jedhu kanarratti cuqaastanii
chaanala keenya lammaffaallee Oxygen Media Network ka jedhu kanarratti cuqaastanii nu argatuu ni dandeessu. Asirratti illee baroomsa baay'ee bareedaatu asirratti illee deemaa jira. Asirrallee nu hordofuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Akkasumas warreen peejii Facebook Oxygen Media Network irratti nu hordofaa jirtanillee baroomsa parsantaa 15 qofa akka argataa jirtan beektanii bal'inaan karaa YouTube keenyaa dhuftanii baratuu ni dandeessanii karaa YouTube keenyaa dhufuuf osoo search gootanii barbaaduun hin cinqamne jechuudha. Warreen gara Facebook atiin hordoftan profiiluma Facebook keenyaa jala gadi seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaastanii kallattimaan YouTube keenya dhuftanii achirratti waan barbaadan daawwatu ni dandeessaniin isiniin jedha. Gara Facebook alleetiin akkuma beekamu baroomsa baay'ee isiniif dabarsaa akka jiru ni beektanii warreen gara Facebook atiin hordofaa jirtanii viidiyoon kun gara Facebook irratti illee isiniif tamsaasamaa waan ta'eef bakka watch now jedhu kana cuqaastanii kallattimaan chaanala keenya keessa dhuftanii achiin nu hordofuu hin dagatina. Viidiyoo narraa qopheeffadhe illee asumarratti raawwata. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.